السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته الشانل فردوستي وبكم جرتن فيا كيساني نجا كيساني الحمد لله نجا سني كبا بجنا جرتني هربا جرتني أكا جرتن كمتي كوباي تانكس كيفينجي كباجو دي ماجرا نو كباجو فسونتاني وروتا تانكس كيفينجي كباجن يا مني تانكس كيفينجي نكمتك كباجا مولالف دي ماجرا إنها على كمينك إنسان كباجن يغفسا أنسي رجل قواتي لا كان درو على كيندوكو يوم مقايسا مالي يچو إنها على كمينك كباجن وجمال لالا مفانترا باجرا ما ما يالكوبا مركبا بقى أكملت بقى بقى هادين أسكو أتشيو بي وانجو داسني تغفسا هنگساني نغا ناترا karaa dheeraa deemuun jaaladhu na dabbaree jira. Taaksiin yoo xiqqaatee gara daqiiqaa 40 olii deemne manni isaanii fagaata. Aan dammoo taaksii keessa taa'uun jaaladhu. Hooy miilaan deemuun hawwii በጣም እንትን ጅብሲሳ ታክሲ ማል akka ta'e hin beeku. Walumaa galatti iyyuu makiinaa yaabbachuu baay'ee natti hin tolu. Akkuma argitan achi geennee jirra. Garuu yeroo jalqaba mana seenuu isiniif hin waraabne irraan fadhee haalli akka malee namatti tola waan ta'eef sarpiraayiz ta'ee naannoofi eeriyaan akka malee bareeda. Hanga biyya kana dhufee eeriyaa akkasitti mukkeen baay'atu hin agarre turee jira hagan argin. Innaas yoo dhufu dammoo mukkeen haalli qilleensaa hundumtuu haala namatti tola. Kanaaf waraabuyyuu irraan fadhee ofuma kiyyaa enjoy godhaa ture. Sababa sanii yeroo jalqaba seenuu irraan fadhee inna haala kanaan akkuma argitan nyaata Ameerikaa biyyoota isaaniitti beekaman hojjetanii akkasumas nyaata Itiyoophiyaallee shiroo dooroo waxii yookaan waxii lukkuu biddeen qopheessanii wantoota nyaata garaagaraa hojjetanii nu yaamanii akkanatti fakkaatutti akka isaan akkanaaf galetti akka isaan nu ibsanitti nyaatuudhaan dabarsanii guyyaa sana nyaata hedduu nyaatanii amma akkasii haala sanii nutillee nyaata nyaachuudhaan isaan waliin kabajnee jirra. Hedduu nyaata hedduu nyaannee irra deddeebinee nyaannee nyaata maqaa hin beekne እና keessattuu yeroo Thanksgiving kabajan foon taakii turkii jedhama natti fakkaate isaan taakii jedhaniini እና foon sun akka dirqamatitti qophaahaa jechuudha. Foon allaattii san iskiriinii irra sinii godha akkuma iskiriinii gubbaarratti argitan kanatti jechuudha. እና foon isii nyaatanii fi nyaata garaagaraa hojjechuudhaan bakka nyaatuma nyaataa oolan jechuudha. Guyyaa nyaata kabajanii yaa akkasi እና namatti tola. Hedduu nama bashannansiisee tapha garaagaraa taphannee turre. Shiroo waxiidha kun biddeena waxii lukkuullee hojjetanii waan namatti tolu. As keessa ijoolleen Itoophiyaa, Oromoo akkasumas Somaalee hedduu jira. Jara wajjin akkasumas isaan keessallee Indiyaan, warroota Ameerikaa akkasumas Kanaadaa jiranii hedduu namatti tolaa ture. Kun dammoo akkanatti fakkaatutti yaada guyyaa san qaban itti waliif ibsan natti fakkaata. Maal akka achirratti barreessanii illee sirriitti ilaalle ture. Maaliif akka barreessanii sin gaafannee sarpiraayiz ta'ee ture. Hedduu natti tole. Naannofti illee haalli isaan itti kabajan illee namatti tola. Maashaallah. Akkanatti nyaata oolee namatti tola. Hedduu nama bashannansiisa. Yaa kana fakkaata. Taphoota garaagaraa illee taphannee bashannanee guyyaa gaarii ture. Hedduu bashannanee akkana fakkaata.
يفرح دقدق هذيني يا تكون ما أرجع Yay! Wah, Ifran takut tidak bersih.
Thank you.